Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya qaroo miidiyaa irraa oduu isaa kanaaf qabanne isinitti himnaa oduu waliin aanamii shubbiseeti. Waldaan abukaatota Itoophiyaa wixinee dambii kaffaltii abbaa seerummaa manneen murtii federaalaa murteesseef bahee akka ragga'uuf mootummaan mana maree bakka bu'oota uummataaf dhiyeesse morman. Waldichi yeroo dambichi sadarkaa wixinee irra jirutti mormii fi yaada isaa barreeffamaan dhiyeessuu hiriira. Haa ta'u malee wixineen dhuma dambii kanaa osoo hin raggaasifamin dura sanadichi akka hin qaqqabne waldichi ibseera. Koreen dhaabbii mana maree magaalaa Maqalee Sadaasa 23 pirezidaantiin yeroo Geetaachoo Raddaatiin kantiibaa haaraa magaalichaaf muuduun isaa heera mootummaa cabsuun jechuun morman. Manni marichaa waajjira poolisii kantiibaa magaalaa Radaay Barhee kantibbana manni marichaa muudee akka isaan waajjira hin seenne cufuun himate. Barhee Gabrayyesuus kantiibaa ta'uun kan muudaman muudama manni marichaa gareen TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamuun diduudhaan. Ijaarsa hidha haaromsa Abbayyaatiif birrii miiliyoona 311.5 walitti qabame. Bara baajataa kana ji'oota 4 keessatti ijaarsa hidha haaromsaatiif birrii miiliyoona 311 walitti qabamu waajjira piroojeektii qindeessaa hidha haaromsaa guddichaa beeksise. Hidhichi erga jalqabee hanga waxabajjii 30 bara 2017tti birrii biiliyoona 20.2 walitti qabuun himameera. Waajjira piroojeektii qindoomina hidha haaromsaa guddichaatti hojii gaggeessaan hariiroo hawaasaa fi kominikeeshinii dippiloomaasii uummataa Salamoon Daani'el himaniiru. Bara baajataa 2017 ji'oota 4 keessattis ijaarsa hidha kanaatiif birrii miiliyoona 311 fi 573 ol walitti qabuun danda'ameera jedhan. Hidhichi hojii gaggeessaan kun akka jedhanitti adeemsa ijaarsa waliigala 97.6 irra gaheera. Hawaasni diyaaspooraa boondii bitachuu fi appilikeeshiniiwwan weebsaayitii adda addaa irraa fayyadamuun deeggarsa gochuu akka danda'u himaniiru. Kana malees diyaasporaan naannoo kamirraayyuu yookaan lammiin biyya tokko yeroo hunda appilikeeshinii kana buufachuun bilbila isaanii irratti fe'uudhaan deeggarsa gochuu akka danda'an himaniiru. Itiyoophiyaanonni biyya keessaa fi biyya alaa boondii bitachuun qubee A81 irratti erguun akkasumas appilikeeshinii moobaayilaa Itiyoo Kireedit fayyadamuun deeggarsa gochuu akka danda'an eeraniiru. Hidhi Abbayyaa sagantaa uummataa fi duudhaa cimsan keessaa tokkoo fi mallattoo seenaa biyya keenyaati jechuunis dubbataniiru. Oduu biyya alaatti yoo dabarru hoogganaa waraana Suudaan Jeneraal Al-Burhaan Suudaan kibbaa karaa poorti Suudaaniin boba'aa gabaa addunyaaf dhiyeessuu haala danda'amu irratti mari'achuuf gara Jubbaa deemuuf jedhame. Suudaan kibbaa bara darbee waraanni Suudaan ujummoo boba'aa gara poorti Suudaan geessu miidhaa geessiseen booda gurgurtaan boba'aa akka malee addaan citeera. Dhaabbanni boba'aa Maaleeziyaa Peetroonaas jedhamu hagayya darbe biyyattii keessaa akka tasaa bahuun dinagdee biyyattii irratti qormaata guddaa ta'een himameera. Peetroonaas oomisha boba'aa biyyattii keessaa 40% akka qabus ni himama. Somaalilaandii fi Ameerikaan tumsa biyyoota lamaanii cimsuu fi naannichatti nagaa buusuuf kaayyeffate mari'ataniiru. Jilli Ameerikaa sadarkaa olaanaa Somaaliyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Riichaard Naayilii fi ajajaa taask foorsi nageenya Afrikaa bahaa Meejar Jeneraal Biraayan T. Kaashmaan waliin pirezidaantii filataman Somaalilaand waliin marii gaggeessaniiru. Marii kana irratti ergamaan Ameerikaa filannoo pirezidaantummaa nagaa Somaalilaand gaggeeffame dinqisiifachuun pirezidaantiin Somaalilaand haaraan filataman Abdurrahmaan Mohammad Abdullaahi Eroof ergaa baga gammaddanii dabarsaniiru. Ergamaan kun filannoo pirezidaantummaa Somaalilaand iftoomina hirmaannaa fi dimokiraatawaa ture hawaasni addunyaa biratti dinqisiifannaa guddaa argateera jechuun dubbatan. Somaalilaanditti nagaa fi tasgabbii naannichaa baha Afrikaa mirkaneessuun danda'amutti mari'achuun akkasumas hariiroo Somaalilaandii fi Ameerikaa cimsuun kaayeffataniiru. Abdurrahmaan Mohammad Abdullaahi Eroon nageenya naannoo mirkaneessuuf akkasumas dimokiraasii babal'isuun ergama Ameerikaa waliin marii taasisuu isaanii fuula X isaanii irratti dabarsaniin beeksisaniiru. Horni dippiloomaata akka gabaasetti mariin kun ergaa waloo Somaalilaandii fi Ameerikaa gidduu jiru kan mirkaneessedha jedhan. Raashiyaan haleellaa diroonii 110 Yukureen keessatti bu'uuraalee misoomaa barbadeessite. Yukureenis haleellawwan diroonii raawwattus ittisni qilleensa Raashiyaa dirooniiwwan Yukureen 15 kuffiseera. Waraanni Yukureenii fi Raashiyaa erga jalqabamee guyyoota 1013 yoo ta'u torbaan darbe irraa eegalee garuu walitti bu'iinsi gidduu isaanii jiru jijjiirama guddaa fidaa jira. Lolli Raashiyaa fi Yukureen gidduutti deemaa jiru lafaa fi qilleensa irratti osoo itti fufee jiru misaa'ela malees haleellaa dirooniitiin biyyoota lameen gidduutti hammaataa jira. Raashiyaan halkanidha naannoo Yukureen garagaraatti dirooniiwwan 110 haleellaa raawwatteerti. Ministeerri raayyaa ittisaa Yukureen akka dirooniin kunneen 52 kufanii dirooniiwwan 50 ammoo ittisa
isa keessaa darbuun miidhaa qaqqabsiisuu beeksiseera. Dirooniin Raashaa naannoo Yukureen Teernoopilii fi Rivnee keessatti bu'uuraalee misoomaa ijoo barbadeessuu isaanii gabaasaniiru. Akkasumas haleellaan diroonii Raashaa bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffatee magaalaa Teernoopil ibsaa malee akka taasise gabaafamaa jira. Yukureen haaloo ba'uuf halkan edaa haleellaa diroonii Raashaa irratti raawwachuu ishee gabaafameera. Akka gabaasa miidiyaalee Raashaa ibsanitti dirooniiwwan Yukureen keessaa 15 ittisa qilleensaa Raashaatiin kufaniiru jedhan. Waraanni Raashaa kan qilleensaa malee waraanni lafootis tarkaanfachaa jiraachuu itti fufeera. Xiinxaltoonni damee kanaa akka jedhanitti Raashaan erga waraana Yukureen waliin eegaltee saffisa guddaa agarsiisaa kan jirtu yoo ta'u, naannoo Yukureen to'achaa jiraachuus himameera. Waraanni Raashaa torbee darbe keessa qofa lafa iskuweer kiiloomeetira 235 Yukureen jalaa to'achuun himameera. Dhaabbanni waraana Yukureenitti dhihoo ta'e Deep State jedhamus to'atamuu odeeffannoon bahe ni mul'isa. Kuusaa Yuunivarsiitii Kaambirij keessatti meeshaaleen Afrikaa 350 argaman. Kuusaa Yuunivarsiitii Kaambirij keessatti meeshaaleen Afrikaa barreeffamoonni harkaa, hafteen namaa, suuraa fi saayimeenii seenaa uumamaa tilmaamaan 350 ta'an argameera. Kuusaa Yuunivarsiiticha keessa masreen biyya Afrikaa ta'uun meeshaalee arkeeolojii fi barreeffamoota harkaa 10,000 lakkaa'aman keessaa qabdi. Dr. Evaana Musookee ji'oota 15f manneen kuusaa Yuunivarsiitii Kaambirij keessatti dabarsuudhaan ogeeyyii mana kitaabaa, bulchoota kuusaa fi kunuunsitoota yuunivarsiitichaa waliin ta'uun meeshaalee adda addaa baasuuf hojjetaniiru. Pirojektiin kun kan jalqabe gaafilee muuziyeemichi dhiheenya kana koloneeffannaa fi gabrummaa waliin wal qabatan kaasuun kan jalqabe yoo ta'u, kana irrattis meeshaaleen aadaa irra caalaan isaanii bara koloneeffannaa Ingilizii keessatti akka argaman agarsiiseera. Muuziyeemii Fiitis Wiiliyaam keessatti ogeessi olaanaan Dr. Naamusaakee akka jedhanitti meeshaan Afrikaa waliin wal qabatan harki caalaan isaanii ammallee ummataaf agarsiifamaa jiru jedhan. Amma garuu bal'inaan akka agarsiifamanii fi qorannoon akka irratti hojjetamus gaafataniiru. Meeshaaleen kunneen muuziyeemota 8 Yuunivarsiitii Kaambirij, muuziyeemii Bootaanikii, mana kitaaba Yuunivarsiitichaa, kuusaa kutaalee dhaabbilee Yuunivarsiitichaa keessatti baay'inaan akka argaman himaniiru. Kooriyaa Kibbaatti seerri haaraan maarshaallaa labsamuu hordofee mormii uummataa kaase. Pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Yoon Suuk Ye'ool seera haaraa maarshaallaa labsuun hordofee mormiin uummata guddaa magaalaa Seewulitti ka'eera. Seerri kun waqtii muddamaatti aanga'oonni waraanaa fi poolisoonni hayyama malee lammiilee akka to'atan kan heeyyamudha. Akkasumas akkaataa barbaachisummaa isaatti olaantummaa seeraa kabachiisuu fi mirgoota siivilii kan mulqu jedhama. Pirezidaantiin Yoon Suuk Ye'ool biyya isaanii dhiibbaa Kooriyaa Kaabaa jalaa baraaruuf seerri kun hojiirra akka oolee dubbataniiru. Qaamoleen mootummaa Kooministii Kooriyaa Kibbaa deeggaran bifa duulaan akka to'atanii fi seerri kun akka barbaachise eerus paarlaamaa biyyattiitti garuu sagalee guutuun mormameera. Seerri kun paartilee mormitootaa biyyattii dhabamsiisuuf akka fedhan hidhuuf kan bahe jechuun mormii guddaa kaasisuun magaalaa guddoo biyyattii Seewul muddama cimaa keessa seenteerti. Manni maree olaanaan Kooriyaa Kibbaa seera kana sagalee guutuus 190 akka haqamu murteesseera. Waraanni Ameerikaa haleellaa baha Siiriyaa irratti sirna meeshaa waraanaa irratti raawwateen barbadeesseera. Waraanni Ameerikaa kibxata ganama baha Siiriyaa keessatti haleellaa raawwachuun sirna meeshaa waraanaa hedduu kanneen konkolaataatti fe'amanii rookeettii furguggiftuu fi taankii of keessaa qabu irratti xiyyeeffate ta'uu Peentaagoon beeksiseera. Har'a ganama humnoonni ajaja giddugaleessaa Ameerikaa naannoo iddoo deeggarsa waraana Efraatis Siiriyaa keessatti argamu irratti sirna meeshaa waraanaa hedduu kan konkolaatotaan fe'amanii rookeettii dachaa taankiitti 64 fi moortaroota milkaa'inaan barbadeessuu ibseera. Haleellaan kun kan raawwate naannoo buufata waraanaa MSS Efraatis baha Sooriyaatti argamutti rookeettii fi moortar dhukaasa banameen hordofeeti jedhameera. Hanga ammaatti garuu eenyu akka meeshaa waraanaa kana hojjetu madaalamaa jira. Naannoo sanatti gareewwan milishaa Iraaniin deeggaraman kanneen kanaan dura MSS Efraatis irratti haleellaa raawwatan akka jiran ni beekama. Raayidar akka jedhanitti humnoonni waraanaa Siiriyaa naannoo sanatti socho'aa jiru. Itti dabaluunis ifa ta'uuf tarkaanfiiwwan ofirraa ittisuuf kun haleellaa hojjettoota Ameerikaa irra ga'uu milkaa'inaan kan dhabamsiisu yoo ta'u, sochii bal'aa kaaba dhiha Siiriyaa keessatti gareewwan birootiin kan wal qabatu hin turre jechuun dubbataniiru. Kun osoo kanaan jiru Iraan waraana gara Siiriyaa erguuf qophii ta'uu ishee beeksifte. Gareen finciltoota Siiriyaa magaalaa Hamaa humna Baashir al-Asaad jalaa baasuuf dhiyaachaa jiru. Waraana biyya keessaa waggoota 9 Siiriyaa keessatti geggeeffamaa ture irratti Iraanii fi Raashaan Baashir al-Asaad cinaa akka turan ni beekama. Ministeerri haajaa alaa biyyattii Abbaas Araanchi miidiyaa Qaatar Al-Arabiyaa Al-Jabad jedhamutti akka himanitti mootummaan Siiriyaa gaaffii yoo dhiyeesse Iraan loltoota ishee erguuf qophiidha jedhan.
Akkasumas Teheraan wal dhabdee Siiriyaa keessatti torbaan darbe irraa eegalee deebi'ee ka'eef furmaata waaraa barbaaduuf qophaa'aa jiraachuus ibsaniiru. Alqaayidaa waliin kan wal qabate Hayaat al-Tahrir al-Shaamii fi gareewwan finciltoota biroo torbee darbe irraa eegalee bulchiinsa Idlib keessatti haleellaa cimaa eegalaniiru. Reuters akka gabaasetti finciltoonni magaalaa Aleppoo to'atanii humna mootummaa Siiriyaa magaalichaa keessaa ari'an magaalaa Hamaas qabachuuf dhiyaachaa jiru jedhameera. Ministeerri Haajaa Alaa Iraan adeemsi gareewwan shororkeessummaa kun caalatti biyyoota ollaa Siiriyaa kan akka Iraaq, Joordaanii fi Tarkii irratti balaa ta'a jechuun kan dubbatan ministeerri dhimma alaa Iraan Teheraan dhiibbaa fayyadamuun qaawwa Tarkiin waliin qabdus dhiphisuu akka dandeessu dubbataniiru. Idlib waliigaltee dhukaasa dhaabuu Raashaan mari'atan bara 2020 irraa eegaltee humnoota Tarkii eegumsa akka argattu ni beekama. Raashaa, Tarkii fi Sooriyaan bara 2017tti Kaazakistaan magaalaa Astaanaatti murtee dhaabbanni saboota bara 2015 Siiriyaa keessatti dhukaasa dhaabuu fi ce'umsa siyaasaa fiduuf dabarse hojiirra oolchuuf waliigaltee irra gahuun isaanii kan yaadatamudha. Waliigaltee Astaanaa hojiirra oolmaa irratti qaawwi akka jiru himamaa kunis biyyoonni sadan waraana Sooriyaaf furmaata nagahaa akka mijeessan garee hojii to'annoo waloo hundeessuun akka hojjetan kan gaafatudha. Teheraan irra deddeebiin loltoonni Tarkii Siiriyaa keessaa akka bahan gaafattee turtus gaafiin seera qabeessa uummata Siiriyaa deebii argachuu qaba kan jettu Ankaaraan gaafii kana kuffisuu turteerti. Pirezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan Sooriyaan tokkummaa biyyaalessaa fi alaabaa biyyummaa biyyattii akka kabajjuu eeruun waraana kana dhaabuuf waliigalteen taasifamu garuu fedhii uummata biyyattii kan xiyyeeffatu ta'uu dubbataniiru. Ministeerri dhimma alaa Hakan Fidaan ammoo torbee darbe walitti bu'iinsi kun deebi'ee akka ka'uuf sababa kan ta'e gaafiiwwan seera mormitootaa ka'aniif deebii kennuu dhabuu isaanii kaasuun ni yaadatama. Haa ta'u malee ministeerri dhimma alaa Abbaas Araagaachii dhiheenya kana akka ibsanitti Teheraan haleellaa finciltoota akka qaama karoora Israa'elii fi Ameerikaa naannoo baha giddu galeessaa tasgabbii dhabsiisuuf qabduutti ilaallaa jedhan. Ministeerri kun wal dhabdee yeroo ammaa Siiriyaa irratti deeggartu Asaad kan biraa Raashaa waliin mari'achuuf gara Mooskootti qajeeluu mala jedhaniiru. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun hangammaatti qabanne kan dhageeffattan ture waan nu dhageeffattaniif galatooma.